Haay, akkam nagaa keessan fayyadaa jirtu. Afaan Ikoonomiksii kutaa saglaffaadhaa jalqabu deemna. Illeen karaa kanaan baay'ee isinii hojjedha jeetii yaada. Amma Ikoonomiksii kutaa saglaffaadhaa jalqabu. Introduction of Economics. Hiikaa Ikoonomiksiidha jechuudha. Meaning of Economiksiidha. Ibsama Ikoonomiksiitii fi meaning of Economiksii hiikaa Ikoonomiksiidhaati. Branch of Economics damee Ikoonomiksiidha. Method haalaa fi itti dhiyeenyaan akkaataa Ikoonomiksiin itti dhiyeenyaan wanta qoratu jechuudha. The method and approach of studying economics jechuun takka tokko jechuun decision making of unity jechuudha. Decision making jechuun akkaataa haala ibsa ittiin kennamu jechuudha. Samarii isaati booda reviewdha boqonnaa lama seenachi booda jechuudha. So boqonnaa lamaa jaa the basic economic problem. Rakkoolee ikoonomiidhaa fi economic systemiidha jaa boqonnaan sadii economic resource and marketidha. Qabeenyi ikoonomiitii fi maarkeetii jechuudha. Gabaa yookaan magaalaa jechuudha. Introduction to demand and supply. Ni ibsina maal ibsina diamond fedhiidhaa fi supply dhiyeessiidha ibsina jechuudha. Introduction of products and the cost jechuudha. Dhiyeessiidhaa fi oomishaa fi cost jechuudha kaffaltiidha. Kana ilaallaa jechuudha. Boqonnaan jaha introduction of to money. Waa'ee maallaqaa ibsina. Boqonnaan darba introduction of microeconomy. Waa'ee microeconomy ibsina. Boqonnaan saddeet basic entrepreneurship. Entrepreneurship yookaan namni hojii uumu maali jennee ibsina jechuudha. Boqonnaa meeqa dhaabbata? Iris boqonnaa saddeet qaba jechuudha. Ikoonomiksiin kutaa saglaffaadha. Waliin fidna yookaan irratti nu gargaare. So unit one jalqabna. Introduction of economics. Economicsii haa ibsinu mee maali economics? Introduction. Economics is the extremely useful subject. Economicsiin subjectii baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. And it is study and the knowledge of accurate. Inni kan qoratu maalidha? Beekumsaa fi have accurate greater importance recently. Yeroo ammaa kana wanta baay'ee barbaachisaadha kan ta'edha jechuudha. Baay'ee qoratamaas kan jirudha jechuudha. Economiin. As you know, increasing the number of countries all over the world facing the economic problem today. Biyyoonni haaluma lakkoofsi biyyoota addunyaadha. Biyyoota addunyaarra guddachaa dhufaniin facing economic problems today. Addunyaan karaa maalidhi rakkoo ikoonomiitti harkaa dhufaa jirti jechuudha. Maaliif biyyoonni biyya tahaa gisee deeman walirraa buqqaa gisee deeman rakkoolee ikoonomiitti dinagdeetti isaan qunnamaa jechuudha. And this is one reason behind of growing importance of economic. Wanti kuni maalidha jechuudha. The country over the world facing the economic problem today kuni maalidha? Akka reasoniiti jechuudha. Akka sababaatti ilaalama jechuudha. Sababa ikoonomiin akka guddatuuf ikoonomiksiin akka guddatuuf sababni guddaan kamidha? Isa kana jechuudha. Moreover, the study of economics advise logical thinking and analytic skill jechuudha. Economics advisement jechuudha. Akka gorsaatti loogikaalii think fi loogikaalii yaaduudhaa fi analytic skillidha jechuudha. Xiinxaluudha barbaachisaa jechuudha. Economicsii akkanumatti lafaa haatee waan taane hin qorattu jechuudha. And enhance our ability teenya ilaalaa jechuudha. Dandeettii teenya for the observation and judgment. Akkanumatti lafaa kaanee judging goone jechuudha. Akkana ta'uu qabdi qoraa kanaan deemuu qabdi yookaan jennee kan ibsinu jechuudha. So we have concluded that study kanneen hunda of keessa qabata jechuudha. Maal jechuudha? Enhance of keessa qabata. Ability dandeettii teenya analytic skill dandeettii xiinxaluudha. Kan hunda of keessatti qabata jechuudha. So we concluded economics useful to each us to the society of the whole. Economicsiin kanaafuu hawaasa hundaafuu baay'ee barbaachisaadha. In this unit deal the definition nature of economics. Wanni nuti boqonnaa kana keessatti xiyyeeffannu boqonnaa tokkoffaa kana keessatti nature of economics uumama economicsidha. Dameelee isaa branch of economics method haala approach itti dhiyeenyaan wanni inni qoratu jechuudha.
study economics. Economicsiin approach of study of economics jechuun economicsiin itti dhiyaate wanna inni qoratus and decision making of unit of economics ilaate ilaallaa jechuudha. Startup activity dhaabanii key concept economic theory, efficient allocation, nature of economic, scarcity of microeconomy and macroeconomy, deductive method of deductive method and inductive method, narrative economic and positive economic, household, business, firm and government. Economy keessatti wanni inni keessatti hammatu scarcity hanqina. Wanti kun scarcity jechuun fakkeenyaaf biyya takka keessa hanqa uummanni miiliyoona 20 taatu uummanni nama 200 ta'e wanni biyya sana keessa jiru waa 20 yoo taate wanni uummanni lamaan kun barbaadu akkamitti wanni 20 ta'e uummata 200 kanaan waliin geenyaa jechuudha. Scarcity microeconomic meaning of economics. Definition of economics in the term of originally derived from ancient Greek, the word of oikonomia. Ajura dhufee jechuudha. Jecha Giriikii oikonomia ajura dhufee jechuudha. Economics. The meaning is the management family or household jechuudha. Economics jechuun maal jechuudha? Manage godhuu bulchuu jechuudha. Yookaan manage godhachuu maatii fi mana fi maatii fi mana ishee yoo manage godhatte maal ta'a? Economics dha jechuudha. This is rival the subject of the economics was the first studied ancient Greek. Warra Giriikii yeroo jalqabaatiif qoratee jiru subject economics jechuudha. Economics is the branch of social science jechuudha. Damee saayinsii hawaasaati jechuudha. Economics is important discipline and performance has increased recently. Baay'ee important discipline dha jechuudha. Economicsiin discipline qajeelfama bareedaadha jechuudha. Qajeelfama importance jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Performance increase recently amma baay'ee guddachaa kan dhufu jira. The response of worldwide economic problem. Rakkoon isaati wanni akka inni guddatu godhe sababa diinagdee addunyaatiif jechuudha. Rakkoo diinagdee addunyaatiif economicsiin akka guddatu ta'e jechuudha. Maaliif economicsiin haa qorata jechuudha. Rakkoon maaliif uumamte, eessatti uumamte, akkamitti furraa hawwatu jechuudha. As the present poverty, unemployment, hiyyummaa ammaan tanarra dhaabbannee ilaalle poverty, hiyyummaa, unemployment, hojii dhabuu, inflation, qaala'insa, recession, population explanation jechuudha. Exploitation. Uummanni asirraa baqachuu karaa biraa baqatee jechuudha. Wanni akkanaa kan hundaa'u economicsiin keessa seenee qorata jechuudha. As a worldwide problem in order to the understanding and the find solution such as an deepest knowledge of economic essential. Rakkoon guddoon addunyaadha. Understanding find solution rakkoo formaata hubachuu dhabuu keenya maalidha? Deepest knowledge of economics. Waa'ee economicsidha gadi fageenyaan wallaaluu keenya jechuudha. In the definition, economics depend on zero time. Definition economics yeroodhaan guddataa jechuudha. Economics theory has advanced over time and the different themes have gradually included into the field. Akkaataa fiildii isaatiitiin adda addummaa qabaa jechuudha economicsiin. There is complement definition of economics. Economicsidhaaf hiika adda addaa economicsidhaaf akka qabaatu godhee jechuudha. Fiildiin adda addaa uumamuun. The division is essential improvement area such as wealth of definition, welfare of definition, scarcity definition jetti adda ba'ee jechuudha. Wealth of definition qabeenya welfare amma wealthiin qabeenya welfareinis waa'uma akka qabeenyaati. Scarcitynis waa'uma akkanaati jechuudha. So kanaaf maal ta'e improve taatee jechuudha gurguddatee walirra. Akkasumas scarcity definition jechuudha. Maal jechuudha? Economic definition essentially improvement gurguddachaa dhufaanii economicsiin gurguddachaa dhufuuni wealth qabeenya welfare definition. Definition inni itti hiikamaa dhufu maal ta'a jechuudha?
wal simaan dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf wealth definition hiikkaan isaa hiikkaa qabeenyatti hiikama. Welfare definition wal gargaarsa. Scarcity definition maal jenna? Hangana jechuudha. Hanganaatti hiikama. Based on the above condition economics is defined as follow. Wanta armaa olii kanarratti hundoofnee economicsii hiikuu dandeenya jechuudha. Economics the branch of social science study effect of allocation of scarcity resource. Bakka hanqinni waan takka kan qoratu maal jennaan economics jennaan. So as to attain the maximum fulfillment of human need. Hanga danda'amaa ta'etti fedhii ilma namaa guutuudhaaf kan tattaafatu jechuudha. As the science of choice, saayinsii filannoo ni filatta. Fakkeenyaaf as deemee yoo jiraate, as shaayii yoo jiraate, bunni yoo jiraate maal goota buna kana yoo qarshii bunni qarshiidhaan ta'e shaayiin qarshiidhaan taate iddaan buna qarshiidhaan hin dhugurra shaayii qarshiidhaan inni dhugaate filatte jechuudha. Akkas jechuudha science of choice kun jennu sadii. Economics study how people's choice use scarcity limited product. Wanta isaaf hin geenye tokko akkamitti ilmi namaa filatee limited product wanta product limited ta'e tokko product resources irratti akkamitti akka fayyadamuu danda'u jechuudha. Limited product warra jennuun land, labor, equipment, humna namaa, technical knowledge, beekumsa namaatii fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Laboriin hojjetaadha, laandiin lafa, improves produce variation of combination. Wanta adda addaa akkamitti oomishna jechuudha. Fakkeenyaaf lafa xiqqoo irratti akkamitti waan guddoo qoruu dandeenya. Humna namaa xiqqoon akkamitti waan guddoo dalaguu dandeenya. Equipment technical knowledge beekumsa namni tokko akkamitti dhaabbata guddaa tokko hoogganuu danda'u akkasitti fayyadamna jechuudha. Namni waan hin geenye illee. The following stage of derive from the definition of economics. Economics irraa kan achi baane jechuudha. Derive kan ta'e kanarraa fudhatame jechuudha. Economics study about the scarcity resource. Waa'ee hanqinaatti qorataa jechuudha. Economics it is a study about allocation of resource. Resource qabeenyi tokko eessatti akka argamu agarsiiftuu qabeenya tokkooti jechuudha economics. Allocation of resource should be efficient. Qabeenyi san ni gahaayii should be gahuu qabaadha ni gahaayii jennee kan adda baasuu jechuudha economics. And human need are unlimited kan jiru jechuudha. Human needs are unlimited jechuudha. Fedhiin ilma namaa dhaabbii hin qabdu jechuudha. So the objective of economics to study how satisfy unlimited human need up to maximum possible degree to allocation scarcity resource. Akkana jechuun objektiiviin economics daawwannummaan economics dalaguu fedhii ilma namaa ta'a unlimited ta'an fedhii ilma namaa ta'a daangaan qabatan akkamitti qabeenya qabnu wajjin jiddu galeessa goonee akka itti fayyadamnu kan godhuudha jechuudha economics. So boqonnaa lama yeroo lamata paartii lamaffaa nature of economics irraa eegalla nagaatti jabaadhaa.